Haleellaan qaama hidhatee lixa Oromiyaatti raawwataa jiraachuun beekame. Waggoota muraasaan duratti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hawaasni qaama hidhatee socho'u jiraattota harka duwwaa jiruu isaanii gaggeeffatan irratti dhukaasa banuun lafarraa buqqisuu, lubbuu baasuu fi gaaga'ama qabeenyaa geessaa turuun ni yaadatama. Keessumaa Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa tokko tokko kanneen teessuma lafaatiin naannoo Amaaraa wajjin waldaangessan keessatti rakkoon akkasii uumamuun baratamaa dhufeera. Miidhamni yeroodhaa gara yerootti ta'aa jiru kunis hawaasa naannoo miidhuu irra darbee xiyyeeffannoo qaama ilaallatu argachuu hin dandeenye jedhu jiraattonni. Gabaasa miidiyaalee fi himannaa jiraattota naannichaa Gammachuu Tsaggaayee akka nutti qindeeffateera. Godinoota Wallaggaa keessatti argaman lama Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Ba'aa aanaalee tokko tokko keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa irraa dhufan kan maqaa faannoo jedhamuun of waaman yeroodhaa gara yerootti hawaasa nagaa afaan qawweetiin dararu, lubbuu baasuu fi qabeenya saamuu gaggeessaa turuu fi gaggeessaa jiraachuun isaanii baratamaa ta'aa dhufeera. Dhimma kana ilaalchisuun gabaasni Addis Istaandard waxabajjii 10 bara 2023 baaseerraa hubachuun akka danda'amutti haleellaan garee faannoo kun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu fi Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuu keessatti raawwatan daran hammaataa ta'uu fi lubbuu namootaa kan galaafate jiraattotas qeerraa kan buqqaase ta'utu gabaafame. Gabaasni guyyoota 5 dura ba'e kun haleellaan garee hidhattoota faannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti raawwataniin lammiileen nagaa 5 ajjeefamuu fi namoonni hedduun madaa'uu kan dubbisiise haa ta'uyyuu malee haleellaan garee kanaan taasifamuu fi manca'insi qabeenyarra gahaa jiru guyyaadhaa guyyaatti itti fufaa jiraachuusaa jiraattonni dubbachaa jiru. Qonnaan bultoonni naannicha keessa jiraatan qe'ee fi qonna isaanii dhiisanii baqataniiru. Hidhattoonni kunneen lafarraa isaan buqqisuu yaadanii kana leelan fakkaata jechuun jiraattonni ni dubbatu. Qonnaan bultoonni kunniin waqtii facaasaa kanaan lafa qonnaa isaanii dhiisanii baqachuuf dirqamuu eeraniiru. Haaluma wal fakkaatuun haleellaa biraa bara darbee naannoo sanatti gareeduma kanaan raawwatameen qonnaan bultoonni kumootaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii turuun ni yaadatama. Akka jiraattonni jedhanitti hidhattoonni kun yeroo ammaa aanaa Kiiramuu magaalaa Haroo kan fageenya kiiloomeetira 50 irratti argamutti dhaquun achi qubatanii jiru. Qonnaan bultoonni Guddinaa Gurraachoo, Soorii Jukkaarii fi Taakkalee Fufaa jedhaman haadha manoolii isaanii waliin ajjeefamaniiru gabaasni jedhus bahaa jira. Namoonni 10 ol ta'an madaa'an immoo wallaansaaf gara buufata fayyaa geeffamaniiru jedhu. Soorii fi Taakkaleen jiraattota aanaa Amuruu ganda Makkaanoo turan jechuun jiraattonni dubbataniiru. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Kiiramuu kan ollaa Amuruu ta'e keessatti haleellaan wal fakkaatu garee kanaan geggeeffamuu jiraattonni ibsaniiru. Hidhattoonni kunneen aanicha keessa qubatanii waan jiraniif gandoota Caffee, Sormaa, Booqaa, Mayaa, Jiniinaa, Qoree fi Darabaa keessatti haleellaa wal fakkaataa geggeessaa jiraachuu jiraattonni ragaa bahu. Qonnaan bultoonni kunneen haleellicha dheessuun qe'ee isaanii irraa buqqaanii waldaa kiristaanaa keessatti koola galanii argamu waan ta'eef mootummaan eegumsa akka taasisuuf jiraattonni gaafataniiru. Dhimma kana ilaalchisuun jiraattuu bilbilaan dubbisnee qabna. Hello. Wiirtuu miidiyaa irraansii bilbilaa dhimma haleellaa garee faannootiin naannoo giddaa ayyaanaa keessaa yookaan immoo gara Kiiramuufaatti haleellaa ta'e sana ilaalchise odeeffannoo si gaafachuufan bilbilee. Jalqaba irratti haleellaa kanaanii isin keessaa miseensi maatii tokko akka dhabame yookaan akka lubbuun isaa bahee dhageenyeerra gama wiirtuu miidiyaatiin gadda nutti dhaga'ame ibsachaa mee dhimma naannoo sana ta'e irratti gaaffiiwwan tokko si gaafachuun barbaada. Mee haalli waliigalaa haleellaan kun ittiin geggeeffame naannoo sanatti namootni baay'een akka rukutamanidha. Yeroo adda addaatti qabeenyillee saamamaa akka ture dhageenye jirra. Haala waliigalaa qabatamaadhaan naannoo sana jiru gabaabsii nu ibsime. Haalli naannoo sanarra ture beekamaadha. Godina Wallagga Bahaa Giddaa Kiiramuu kana dabalatee akkasumas godina Horroo Guduruu Wallaggaa gara Amuruu Agamsa kana qabatee already waggaa 2 gaheera. Amma kana keessatti guyyaatti nama 10-15 yoo xiqqaate nama 2 nama 3 hin du'in oolu naannoo sanatti. Gaafa taateen kun ta'e duraanis namni du'aama ture ergasiis hamma har'aatti iyyuu har'ayyuu mataasaa jechuudha. Haleellaan qabeenya irratti lubbuu namaa irratti gahaa ture baay'eedha. Aanaa kana lamaan keessumattuu gara Kiiramuu fi Amuruu irratti jechuudha. Amuruun Horroo Guduruu keessa yeroo ta'u Kiiramuun immoo Wallagga Bahaa jaladha garuu achiin walitti dhiyaata. Innaa kana lamaan gidduutti gandoota garaagaraadha. Fakkeenyaaf amma Kiiramuu jala kan jiran gandi baadiyyaa tokkoyyuu kanaaf hin jiru. Uummanni buqqee Kiiramuu jira aanaarra jechuudha. Achis gandoota Amuruu jala jiran keessas magaalaa Agamsaa irraa kan hafe gandoon tumtuu buqqaanii ol gara Amuruu irra jiru. Lubbuun namaas qabeenyi namaas badaa tureera. Amma har'ayyuu mataasaa aanaa Kiiramuu jalaa ganda waasti amma saatii amma kanatti iyyuu dhufaasaa jira. Lubbuun baay'ee tuntuni ta'aa jira. Malee waggaa 2dha. Wanta raasmiti akkuma yeroo darbe godhama turan gaafa sanas akkasuma leellama ta'een lubbuun isaanii darbe jechuudha gaafa sanas.
warri dhukaasan kun yookaan hidhattoonni faannoo jedhaman kun naannoo sana qabata maaliitiin dhufuu danda'an? Naannoon sun kanaan dura naannoo sana buufatanii turan immoo qabata maaliitiin dhufanii uummata buqqisuu danda'an hime? Naannoo sana duruma durii kaasanii iyyuu hojiidhaaf dhufanii jiru. Yeroo sanatti yeroo duraatti qotisa fa'aa tika fa'aa hojii akkas hojii humnaa hojjetanii jiraachuuf dhufanii ituma jedhanii baay'achaa dabalaa deemanii. Na 2013 gara dhumarraa kaasanii immoo gara lolaatti gara buqqisuutti deemaa dhufe. Tota wajjin walitti bu'iinsa ture jechuudha. Walitti bu'iinsi gaafa ka'u uummataatu isaanii deeggarsa mootummaarraas qabu maal jedhu argate ta'ee fi humna isaantu caalaa. Na uummata gandoota baadiyyaa hundumarraa gaafa buqqaanii aanaa qofarranti jedhanii amma garuu sa'aatii ammaa kanatti karaa sana buree karaa bayyaa miillaan ce'uu waan isaanii gabaabbatuu fi miillaan dhufu ammayyuu mataasaa dabalamaa jiru. Fakkeenyaaf ammoo godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuu keessaa ganda magaalaa wayii bulchiinsa magaalaa wayii Haaroo kan jedhamu isaantu buufatee jira. Haleellaa kanaan miseensa maatii keessanii keessaa nama akka dhabdan dhageenyeerra. Mee haalli guyyaa sana ture tilmaamaan guyyoota 5 duradha natti fakkaata haleellaan kun kan raawwate. Gaafa 3dha. Kanaaf mee haalli ture yeroo sana utuu maal hojii akkamiirra jiraniiti jiraattonni kun kan isaanii lubbuu isaanii darbe? Nuti kan jiraannu aanaa Kiiramuudha. Obboleessi koo immoo kan lubbuun darbe obboleessa koodha kan irratti dhaladhu jechuudha. Eessummaan koo dubbisuu mana eessummaan kootii dhaqee eessummaan koo immoo amuruun jiraatu. Yeroo kanatti immoo ijoollee kan isaaniitu horii bira dhaqanii innis isaan bukkee dhaqee yeroo kanatti immoo dhukaasee ta'ee isaa wajjin nama gara lubbuu 8dha. Haadha tokko ijoollee mucaashee wajjiniini akkasumas isaan malee namoota 6 walitti nama 8 jechuudha. Laga horiitti horii isaa akka fudhatanii isaanis lubbuun isaanii akka darbu ta'e jechuudha. Lubbuu namaas hin galaafatu qabeenyas hin saamuu jechuudha gareen kun. Tole gamee qaamni dhimmi ilaallatu kan battala sanatti deebii kennuu danda'e yookaan immoo jiraattota kana balaarraa baraaruu danda'e jira? Gama mootummaatiin hojiin hojjetamaa jiru jira? Gama mootummaatiin wanti hojjetamaa jiru tokkoyyuu hin jiru. Wanta barbaadde yoo taates qaama biraatu godhe jedhama malee jaratu godhe jedhamuu hin danda'u. Irra deddeebiidhaan yeroo sanatti wantoota akkasii yeroo mudatanii qaama biraatti himachuu gama mootummaadhaanis gama maaliinis furmaatatti argattu tokkoyyuu hin jiru. Odeeffannoo nu laatteef maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaatiin guddaa si galateeffanna. Galatooma. Baay'ee galatoomaa sinis. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhimma kana ilaalchisuun bulchitootaa fi hooggantoota qaama nageenyaa aanaalee lamaanii dubbisuuf yaaliin nuti goone nuuf milkoofne